Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokkootti. Ameen. Duraan dursaa jaalala isaatiin ifama isaatiin yeroo kanaaf sa'aatii kanaan eege kan nu gahe maqaa Waaqayyoo Abbaa keenyaa kan ulfaatiif kan eebbisame nuuf haa ta'u. Jaallatamtoonni maatiin Kiristoos sin jaallatee ta'u sin jaallatiin jaalala isaatiin ifama isaatiin bakka qulqullaa'aa sagalee qulqullaa'aa akka dhaggeeffattaniif kan sin filate maatiin Kiristoos maatiin hundumtuu maqaa Waaqayyootiin nagaan sin gaafa akka mooltanittuu akkamiin yoo nageessanittuu. Ameen. Haafuunsaa kan baay'ate eekkamsi kan xiqqaate jaalala isaatiin ifama isaatiin eegee nu tiksee onaan kan nu ga'e maqaa Waaqayyoo Abbaa keenya yeroo hundumaa kan ulfaateef kan eebbisame nuuf haa ta'u. Egaa sagantaa hafuuraa nuti gaggeessinu keessatti lallaba wangeelaa ture. Har'a immoo sagantaa adda ta'eetiin koorsii adda ta'e iccitiiwwan torban jiran keessaa kan mana amantaa keenyaa ni baranna waan ta'eef iccitiiwwan jiran kanas kan nu barsiisanii barsiisaa keenya Daaqoon Barsiisaa Addisuu Makonnon ta'u isaaniif jechatti hubatee dubbatani nuti immoo lapheetti hubatee sammutti hojiirra oolchee dhaaltota mootummaa taanuuf Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf haa laatu. Amma gara isaaniitti. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti. Ameen. Yeroo hundumaa tajaajilaa fi fuuldura Waaqayyoo kan dhaabbattan abbootiin koo lubootaa tajaajila amantaatiif kan ariifattan obboloonni koo daaqonoonni lafee dugda mana amantaa jedhamuun kan beekamtan faarfattoonni dilbataa amantoonni abbootiin haadholiin daa'imman hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam jirtu. Ameen. Galanni Waaqayyo Abbaa keenya hanga bara baraatti kan ulfaate ol kan jedhe nuuf haa ta'u. Egaa sagantaa har'aa kanaan kan waliin ilaallu iccitiiwwan torban mana amantaa yookaan immoo bataskaanaa kan jennu sabaattu mistiraata beetekiristiyaan kan jennu ta'a. Kutaa kutaatiin adda baafnee ilaalaa adeemna jechaadha. Egaa iccitiiwwan mana kiristaanaa yookaan immoo mana amantaa torban warra torba ta'an kana kan jennu kuni jalqabumarraa yeroo kaanumaaf icciitii jedhamummaa barbaachise. Wantoonni hawaasa keessatti yookaan immoo akka mana amantaatti amantoota gidduutti yookaan immoo tajaajiltoota gidduutti raawwatamu kuni maaliif icciitii jedhame jenne yoo kaafne icciitii kan inni jedhamuun barbaachiseefi inni guddaan tajaajila mana amantaa kana keessatti amana kiristiyaanni tokko yookaan immoo namni Waaqayyootiin amane tokko hojii wanta ijaan mul'atu wanta harkaan qabamuun hojjetameen kan namni arguun kan namni hubatuun waan hojjetameen kennaa kan hin argamne kan namni hanbiraa hin beekne kan Waaqni qofaan beeku waan dhokate kennaa dhokate kan itti argannu jechaadha. Wanna kana raawwannuutiin iccitiiwwan kana raawwannuutiin kennaa kan hin argamne Waaqni kan nuu laatu kennaa adda ta'e kan itti argannu ta'uu isaati. Inni biraa immoo akkuma beekamu Waaqni nuti waaqeffannu Waaqa hundaa danda'u
waaqa waaqotaan oliiti. Kanaaf kennaa waaqni kun nuu laatu isaaf kan kennameef sun qofaan kan beekan jechaadha. Kennaa kenname sana kennaa kennameef kennaa raawwatameef sana hojii hojjetameetiin yookaan immoo dalagaa dalagameetiin dalagaa mul'atu dalagame sanaatiin waaqayyo kan hojjete yookaan immoo waaqayyo kan raawwate kan inni ofiisaa beeku kan inni ofiisaa safaruu danda'u kennaa laate sana inni kan beeku kan waaqayyo beeku waan ta'eef icciitii jenneetiin kaasna jechaadha. Icciitiiwwan torban mana kiristaanaa yookaan immoo bataskaanaa jennee kan waamnu kana keessaati. Egaa bakka gurguddaa saditti immoo isaan qooduu dandeenya. Isaan kunis icciitii cuuphaa, icciitii qurbaanaa fi icciitii meeroonii kan jennu jechaadha. Icciitii cuuphaa, icciitii meeroonii fi icciitii qurbaanaa kan jennu. Icciitiiwwan kuni kanneen namni tokko yookaan immoo amanataan tokko namni waaqayyoon amane tokko jireenya haaraa ittiin argatu jechaadha. Mana amantaa kana keessatti jireenya haaraa, jireenya lubbuu yookaan jireenya hafuuraa haaraa kan ittiin argannu yookaan immoo kan ittiin argatamu icciitiiwwan sadan kana jechaadha. Icciitii cuuphaa, icciitii meeroonii fi icciitii qurbaanaa kan jennu jireenya haaraa, jireenya hafuuraa haaraa ta'e kan ittiin argatamu icciitiiwwan kana jechaadha. Icciitiin inni lammaffaan yookaan immoo kutaa lammaffaatti kan nuti qoonnee ilaallu warreen torba kana keessaati icciitii lubummaa fi icciitii taklilii kan jennudha. Icciitii lubummaa fi icciitii taklilii kan nuti jennu kun immoo kanneen kennaa tajaajilaa fi kennaa tokkummaa cimsan icciitiiwwan kennaa tajaajilaa fi kennaa tokkummaa cimsan warra jennee waamnu jechaadha. Icciitiiwwan kana yeroo raawwannu icciitii lubummaa fi icciitii taklilii kan jedhamu kanaan yeroo raawwannu kennaa tajaajiltummaa fi kennaa tokkummaa keenya warreen ittiin cimsannu jechaadha. Warreen torban amma caqasne keessaati inni dhumaa yookaan immoo kutaa sadaffaa irratti kan nuti ilaallu immoo icciitiiwwan lama isaan immoo icciitii gaabbii fi icciitii qandilii jennee kan nuti waamnu jechaadha. Isaan kun immoo kanneen nuti ittiin fayyina itti argannu fayyina foonii fi fayyina lubbuu kan itti argannu jechaadha. Icciitiiwwan amma dhumarratti waamne kun immoo icciitii gaabbii fi icciitii qandilii kan jennu jechaadha. Kanaafuu egaa walumaa galatti yeroo ibsuu yaallu icciitiiwwan kunniin akkuma jireenya lafarratti namni fooniin dhalate foon isaatiif immoo waan isa barbaachisu jireenya isaatiif waan ta'u hunda akka godhatu hunduma kiristaanni tokko yookaan immoo namni waaqayyoon amanu tokko hafuuraan dhalate akkuma fooniin dhalatu sanas hafuuraan dhalate wantoota hafuura sanaaf barbaachisan waan hafuura sana keessa yeroo jiraatu jireenya hafuuraa keessa yeroo jiraatu ittiin jiraatu sana wantoota sana argachuutu isarra jira. Haalli waliigala icciitiiwwan kana kan armaan olii kana yeroo ta'u kutaa jalqabaa yookaan icciitii isa jalqabaa icciitii cuuphaa kan jedhurraa haa eegallu. Icciitii cuuphaa kan jennu kuni jecha cuubamuu kan jedhu irraa kan dhufe yommaa ta'u cuubamuu jechaan bishaan keessa seenanii bahuu yookaan immoo dhuubamuu kan jedhu sana mul'isa jechaadha. Egaa akkuma beekamu icciitiiwwan caqasne torban kana keessaati icciitiin cuuphaa kun icciitii hunda dursu jechaadha. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti yookaan immoo bataskaana keessatti icciitiiwwan raawwataman keessaati icciitiin cuuphaa kun isa dursaati jechaadha. Maaliif yoo jenne namni tokko jiraachuuf addunyaa kanarra jechaadha fooniin dhalachuun isa duraa akka ta'e hundumaa karaa hafuuraan deddeebi'uuf waaqayyotti amanuuf hafuuraan dhalachuun dirqama isaati jechaadha. Manfasaawwi lidatti kan jennuuni. Kanaaf hafuuraan dhaloota hafuuraa kana argachuutu irra jiraata. Kanaaf jalqaba cuubamuu qaba kan jedhu sanatti nu geessa jechaadha seerri mana amantaa keenya. Kun immoo akkamidha kan jennuufi namni akkuma haadha isaarraa takka alatu hafuurarraas yookaan immoo waaqarraa yookaan immoo akka jecha mana amantaa keenyaatti sillaaseerraas takka dhalataa jechaadha. Kanaaf akkas jedha Efesoon
qulqullichi Phaawulos gara biyya Efesoonitti kan erge boqonnaa 4 lakkoofsa 5 irraa waaqa tokko cuuphaan tokko amantaan tokko jedheetu kaa'a jechaadha. Kanaaf tokko jenneetu keenya cuuphaan tokkodha jechaadha. Haa ta'uuti garuurraa yerootti mana amantaa keessatti fakkeenyaaf waan nuti yerootti arginu jira. Namoonni kan deemanii guyyaa guyyaatiin cuuphamanii kan guyyaa baay'ee deddeebi'anii cuuphamanii wantoota kana wajjin hommaa ilaallu immoo waliin nu dha'uun qabu jechaadha. Maaliif yoo jenne cuuphaa kan jennu kuni faayidaan isaatis akkaataan isaanis immoo iddoo inni itti adda ba'uutu irra jiraata jechaadha. Fakkeenyaaf cuuphaan cubbuu fayyisuuf cuuphamnu jira. Cuuphaan cubbuu fayyisuuf cuuphamnu fakkeenya wangeela Maatiyos boqonnaa 3 lakkoofsa 6 irratti kan inni jedhu warri Yerusaalemii fi warri Yihudaa cubbuu isaanii akka himatanii cubbuu isaaniirraa fayyuuf Yohaannis bira akka adeemaman cubbuu isaanii akka himatan Yordaanositti cuubamaa turanii jedheetu kaa'a jechaadha. Kanaaf cubbuurraallee fayyuuf kan cuubamnu akka jiru beekuun nurra jiraata. Inni biraa fakkeenyaaf hojii duukaa bu'ootaa yookaan immoo yaawara sirra kan jennu jechaadha. Boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irraati qulqullichi Phexrosii fi duukaa bu'oonni kaan namoota yeroo sana isaan bira turarratti cubbuu keessanirraa akka fayyitaniif amma gaabbii galaatii cuubamaa jedhanii labsii kana isaanii labsaa turan yookaan immoo kana barsiisaa turan jechaadha. Kanaaf cuuphaan mataa isaatiillee faayidaan inni laatu bakka sadiitti akka qoodamu jechaadha. Kan dura kaasne Sillaaseerraa yookaan immoo waaqarraa dhalachuuf kan nuti taasisnu jechaadha. Inni biraa immoo kan amma caqasaa jirru kana cuuphaa tokkitti kan jennu sun kan Sillaaseerratti dhalannu jechaadha. Inni nuti yerootti deddeebinee cuubamnu kun immoo kan itti gaabbii gallu cubbuurraa kan itti fayyinu jechaadha. Warreen amma Maatiyos 3:6 irratti akkasumas immoo hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 38 irratti kan caqasne jechaadha. Inni biraan immoo kan jalqaba irratti kaasne sana lidatti yookaan immoo dhaloota kan itti argannu jechaadha. Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 3 amma 5tti yoo dubbisne namni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa yoo dhalate malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u kan jedhee kaasu jechaadha. Akkasumas Tiitoo boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irraa argachuu ni dandeenya jechaadha. Inni biraa kan nuti dhibee fooniirraa yookaan immoo dhukkubarraatti fayyinu jechaadha. Cuuphaan nuti dhibee foonii yookaan immoo dhukkubarraa itti fayyinu fa'aa ni jira jechaadha. Fakkeenyaaf Nagast hulatanya Nagast kan jennu yookaan immoo lammaffaa mootota boqonnaa 5 lakkoofsa 1 amma 16tti yoo dubbisne namichi Ni'imaan jedhamu tokko laga Yordaanositti yeroo 7 seenee bahee yookaan cuubame dhibee qabu sanarraati yookaan immoo dhukkuba qaburraati akka fayyee jechaadha. Inni biraa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 irratti kan ilaalu namoonni baay'een naannoo Beetesaayidaa kan jedhamtu bakka cuuphaa jirtu sanatti fakkeenya kan akka namicha waggaa 38 dhukkubsatee naannoo sana ciise Matsaaguu kan jennu sun naannoo inni ciisee eeggataa ture sana namoonni bakka sanatti ciisanii yeroo dhukkubsatan akka fayyaa turanii jechaadha. Akkasumas kitaaba qulqulluu keessatti kan nuti ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irree yerootti yeroo namoota fayyisu fakkeenyaaf iji isaanii yoo dhukkubsata ija isaanii sanatti biyyoo fi ancufa isaa walitti makeetu itti dibee booda deemaatii lagatti cuubamaa akka jedhe ajaja ture jechaadha. Sun immoo kan nuti dhibeerraa itti fayyinu jechaadha. Yerootti waan cuubamnuuf cuuphaan tokkuma kan jedhu yeroo tokko namoonni yaada namaa waliin maka jechaadha. Kana adda baafnee beekuun nu barbaachisa uummata Waaqayyoo. Kanaaf kan nuti gaabbiif yerootti akka gallee cuubamnu kan nuti dhukkuba fooniirraa yookaan immoo waan dhukkubsanne tanarraati fayyuuf yerootti kan nuti deddeebinee cuubamnu suni kan ittiin Sillaaseerraa yeroo takkittee dhalannu sanarraa adda akka ta'e beekuun nu barbaachisa jechaadha. Inni sun ittiin dhalanna takkuma cuubamneetu Sillaaseerraa ittiin dhalanna jechaadha. Inni kunis akkaataa itti gara mana Waaqayyootti dhufneen ta'a. Namoota mana Waaqayyoo keessa jiraatan abbaaf haati mana Waaqayyoo keessa jiraataniif seerri mana amantaa keenyaa kan isheen keessu warri dhiiraa guyyaa 40tti dubartoonni immoo guyyaa 80tti jechaadha. Dubartoonni immoo guyyaa 80tti akka cuubamuu qaban ni barsiisti manni amantaa keenya. Kan Sillaaseerraa itti dhalannu kana jechaadha. Maaliif akkas ta'e yoo jenne immoo
akka seera mana amantaa keenyaatti kitaabni kan inni jedhu jechaadha. Kuffaalee boqonnaa 4 lakkoobsa 9 በተፈጠረባትም ምድር ለአዳም 40 ቀን ከተፈጸመለት በኋላ ይገዛትም ይጠብቃትም ዘንድ ወደ ገነት አስገባው ጀደ አዳም ኤደ ኡመሜ ነመታኤ አዱኛ ከነረቶ ካን ለፈ ከነረተ ኤደ ኡመሜ ቦዳ መጽሐፈ ኩፋሌ አኩመ ጀነ በቆና አፉር ለኮብሳ ገለረት ማል ጀዳ አዳም ኤደ ኡመሜ ቦዳ ጋፈ ጉያ አፉር ተማታኡ ገረ ገነታት ገሌ ሄዋንሞ ጉያ ሰዴተማ edda guuteeti gara gannataatti galte kan jedhu. Kanaaf otoo isaan biyya lafaa keessatti cubbuu biyya lafaatiin hin mo'amiin waan biyya lafaa keessa jiru sanaatiin addunyaa irratti edda uumamanii booda otoo hin mo'amiin gannata keessa qulqullummaan akka jiraataniif dhiirri guyyaa 40tti Addaam jechaadha guyyaa 40tti gara gannataatti, dubartiin immoo Hewaan guyyaa 80tti gara gannataatti akkuma galte nutis kiristaanonni jechaadha. Seera abbootiin keenya tuman sanaatiin akkuma kanarraa fakkeenya fudhanneetu dubartiin guyyaa 80tti dhiirri immoo guyyaa 40tti cuubamneetu gara mucummaa Sillaasee sana arganna jechaadha. Otoo biyya lafaa keessatti hin booji'amin, cubbuu biyya lafaa otoo yaadnee hin hojjetiin, otoo waa hin beekiin, waa addunyaa sana barree cubbuu biyya lafaa sana otoo hin mi'eeffatiin, otoo hin dalagiin gara gannataatti akka nuti gallu fi gara qulqullummaatti akka deemnuuf cuuphaa kana gaafa guyyaa 40 fi gaafa guyyaa 80 raawwanna jechaadha. Kuni akka kana ta'e beekuun nu barbaachisa. Haa ta'uti garuu cuuphaan kuni bara Biluu Kidaanii keessas ni ture. Bara Biluu Kidaanii keessa immoo maalitti fakkeeffama kan jedhu yoo ilaalle cuuphaan kuni bara Biluu Kidaanii yookaan immoo kakuu moofaa kan jennu keessatti jechaadha. Gizrat yookaan immoo dhaqna qabaatti fakkeeffama ture. Isa kanas eessarraa arganna? Qolaasis boqonnaa 2 lakkoobsa 11 amma 12tti ni argannaani. Kanaaf akkam jedha gizratiin yookaan immoo dhaqna qabaan akka namoota Waaqayyoof adda bahan yookaan filatamaniif kenname sana seera uumamaa yookaan immoo Zafixrat kan jennu boqonnaa 17 lakkoobsa 12 irraati arganna. Namoonni Waaqayyoof filataman kamiyyuu erga dhalataniin booda guyyaa 8 yeroo guutan akka dhagna qabamuu qaban jechaadha. Guyyaa 8 yeroo guutan dhagna qabamuun isaan irra jiraata. Namoonni Waaqayyoof filataman jechaadha. Otoo waa hin beekin, otoo gara cubbuutti hin beekin, akkuma sila yaadne sana, akkuma sila dubbanne sana guyyaa 8 yeroo guutanitti gara mana amantaa deemaniitu dhagna qabatu jechaadha. Waaqayyoof filatamuuf, nama Waaqayyoo ta'uuf jechaadha. Kanaaf nuti isaarraa yeroo cuubamnu bakka dhagna qabaa sana kan bu'e cuuphaa kan ittiin mucaa Sillaasee mucummaa Sillaaseetti argannu Waaqayyoof itti adda baanu Waaqayyoof itti fo'amnu sana yeroo raawwannu yeroo ijoollummaa keenyaa sanaatiin guyyaa 40 fi guyyaa 80tti kana raawwanna jechaadha. Inni biraa fakkeenya Qorontos ergaa qulqullicha Phaawulos gara Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoobsa 1 hamma 2tti waa arganna. Akkas jedha nan sinii dubbisame. Ergaa qulqullicha Phaawulos gara Qorontos isa tokkoffaa boqonnaa 10 lakkoobsa 1 amma 12tti akkas jedha. ወንድሞች ሆይ ይህን ታውቁ ዘንድ ይወዳለሁ ያ ኦቦሎታን ኮ ካን አከ ቤክተኒፍ ነን ጃለዳ አባቶቻችን ሁሉ ከደመና በታችም ነበሩ ሁሉም በባህር መካከል ተሻገሩ ሁሉም ሙሴን ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ጀደ በረ Biluu Kidaanii keessa waan ta'aa ture jechaadha. Akkuma girzati sana kan ittiin kaafne Qolaasis boqonnaa 2 lakkoobsa 11 hamma 12tti kan ilaalle sana akkuma kaafne inni biraan immoo bara kakuu moofaa keessatti cuuphaan kuni fakkeenya Israa'eloonni yeroo garbummaa keessaa bahanii gara Kana'aanitti deebani Fara'oon jala Gibsi keessaa bahanii gara Kana'aanitti yeroo deeban sana guyyaa duumessaan halkan immoo ifaan isaan oofa ture jechaadha. Waaqayyo gara sana akka deemaniif yeroo kana maal godhan galaana Eertiraa kan jennu yookaan immoo Qayyii kan jennu sana illee adda kuteetu isaan ciise jechaadha Waaqayyo. Kanaaf asirratti kan inni kaase maalanni Muuseetiin akka walii galanii Muusee wajjin akka wal fakkaataniif akkuma Muuseen filame
akkuma Museen filame isaanis akka filamanii fi kanaafiyyuu hundumti isaaniiyyuu duumessaa fi bishaaniin cuubamaniiru jedha. Kanaaf cuuphaan yeroo sana akkaataa garaagaraatiin kan mul'ataa ture jechaadha. Kanaaf fakkeenya sana nuti sarara asitti ni raawwanna isiniin jechuu barbaadetaniin. Akkaataa Biluu Kidaan sana keessatti raawwatamaa tureen fakkeenyota baay'ee sanaatiin kakuu haaraa kana keessatti immoo nuti immoo bishaaniin guutummaa guutuutti ni cuubamna jechaadha. Eenyutu cuuphaa kana hundeesse kan jedhuuf cuuphaan sun akkuma amma sila kaafne fakkeenyota isaatiin jira bara Biluu Kidaanii yookaan immoo kakuu moofaa keessa jechaadha. Garuu guutummaa guutuutti namni yoo cuubame malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu akka hin dandeenye kan cuuphees ofiisaas cuuphamees nu mirkaneesse yookaan immoo nu barsiise gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos jechaadha. Waaqa keenya, uumaa keenya, giiftii keenya Dubree Maariyaam irraa kan dhalate gooftaa keenya Iyesuus Kiristoostu kana mirkaneesse jechaadha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 dubbisuu dandeenya. Guutummaa guutuutti lakkoofsa yoo dubbisne waa bal'aa arganna jechaadha jiraati. Gooftaa Iyesuus Kiristoos Yohaannis harkatti akka inni cuubame. Yohaannis harkatti yeroo cuubamu kana nama fakkeenya ta'uuf akka ta'e karaa biraa immoo cubbuu nama kan Addaamiif Hewaan hojjetan nuti immoo kan dhaalle kan irraa arganne Addaamiif Hewaaniin garbummaa jala isaan galchee Diiyaabiloos kan bishaan keessa waadaa isaanii isa tokko Si'ool keessa isaan wajjin kan waadaa gale jechaadha. Addaam garbicha Diiyaabiloos, Hewaan garbittii Diiyaabiloos jedhee kan waadaa galee tokko Si'ool keessa tokko immoo bishaan Yordaanos keessa kan awwaalee ture sana aqee yeroo diigetti akkaataa inni itti cuubame sanaatiin nuti yoo cuubamne malee bishaan irraa yoo lammatuu dhalanne malee mootummaa Waaqayyoo akka dhaaluu hin malle jechaadha. Akka hin dandeenye guutummaa guutuutti jala muleessiniin nu barsiiseera yookaan immoo nutti meera jechaadha. Kanaafiyyuu akkaataa gooftaan keenya Kiristoos itti cuubame sanaatiin nutis mana amantaa keessatti har'a ni cuubamna jechaadha. Akkaataa sanaatiin ni cuubamna. Maaliif fakkeenya Wangeela Maarqos boqonnaa 16 lakkoofsa 16 irratti ያመነ የተጠመቀ ይድናል kan amane kan cuubame ni fayyaa kan hin amanne kan hin cuubamne garuu ittiin murtaa'a jedheera. Kanaaf dirqama jechaadha. Cuubamuun mirga otoo hin ta'in dirqama jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni kana hojjetee raawwatee nu argisiise jechaadha. Haa ta'uuti garuu gooftaan Yesuus Kiristoos akka inni cuubamuu malu akka inni laga keessa bu'ee cuubamuu malu Yordaanos keessa bu'ee akka inni cuubamuu malu raajotiin dura dubbataniiru jechaadha bara Biluu Kidaanii keessa. Fakkeenyaaf Faarsaa Daawit boqonnaa 76 lakkoofsa 16 kaastanii yoo dubbistan jecha akkas jedhu arganna jechaadha. 76 lakkoofsa 16 irraa kaasnee dubbisne akkas jedha. Yaa Waaqayyoo bishaanonni yeroo si argan ni utaalanii gogeessotis immoo ni hurgufamanii jedha. Fakkeenyaaf bishaanonni yeroo si argan ni utaalanii bishaanonni maaliif dura namatu itti cuubama ture, dura namatu keessa deema ture, amma Waaqatu dhufee bishaan keessa dhaabbate kan ta'a jedhamee hin yaadamne samiirraa bu'ee teessoo isaarraa bu'ee waan bishaan keessa dhaabbateef bishaan illee ni naate jechaadha. Kanaaf Yordaanos maal taatee gara duubaatti deebitee jedha Faarsaa Daawit boqonnaa 13 lakkoofsa 3 kaasnee dubbisnes immoo akkas jedha. Yordaanos maal taatee gara duubaatti baqatte? Maaltu sitti si mudate? Gaarri yeroo sana turtes immoo maaf ol utaalte jedheetiniin qulqullichi Daawit akkas jedhee raajii dubbate simmoo faarfateera jechaadha. Akkas jedheetiniin faarfateera. ባህር አየች ሸሸችም፣ ዮርዳኖስም ወደ ኋላ ተመለሰት። ተራሮችም እንደ ኮርማዎች ኮረብቶችም እንደ ጠቦቶችም ዘለሉ። አንቺ ባህር ሸሽ፣ አንቺም ዮርዳኖስ ወደ ኋላ የተመለሽ ምን ሆነሻል? jedheetiniin akkasittiin raajii jechaadha. Fuulduratti argeeti faarfate akkana jedhee raajii kana dubbate jechaadha. Maal taatee utaalte? Maaltu si ajaa'ibsiifate? Si ajaa'ibsiise jedheetu qulqullichi Daawit akkas jedhe jechaadha. Kanaaf Yordaanos keessatti cuubameetu kana raawwachuuf yeroo jedhu gara Yordaanos bu'ee tokkoffaa immoo akkuma sila kaasne waadaan Diiyaabiloos Hewaaniif Addaam wajjin galee ture sana keessa waan jiruuf kanaaf isa sanaaf jedheet achitti cuubame cuuphaa kana akka nuti cuubamnu nu taasisee jechaadha. Kanaaf nuti cuubamuu malu. Haa ta'uti garuu yeroo cuubamnu kanatti yeroo cuuphaa kana cuubamnu kanatti
akkas jedha amaariffaatiin jecha tokko isiniin dubbisa. በእነርሱ ምክንያት ዓለማዊ አስተሳሰባችን ይቀየራል. haalli yaada addunyaa nuti itti yaadnu yeroo cuuphaa kana cuubamnu jechaadha. Keessumaa icciitiiwwan jenne kana yeroo fudhannu haalli nuti addunyaa kanatti ilaallu fedhiin nuti addunyaa keessatti qabnu ni jijjiirama jechaadha. Yaada haaraa addis libboodhaan እናገኛለን. Yaada haaraa ni arganna jechaadha. Laphee haaraa ni arganna jechaadha. Jireenyi hafuuraa keenyas ni jajjabaata. Wantoota kana fakkaatan jijjiirama garaagaraa jireenya keenya keessatti ni arganna jechaadha. Waan nurratti calaqqisu waan nuti yeroo biyya lafaa keessatti goonu sana wantoonni sun hundumtuu nurraa badaniitu jireenyi hafuuraa, jireenyi gaarummaa, jireenyi mucummaa waaqayyoo hundi nurratti calaqqisa jechaadha. Kanaaf akkas jedha qulqullichi Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 20 irratti akkas jedhee barreesseera jechaadha. Kafreyaachoo taawqaachuwallaachuu sanyii isaan dhaqatan irraa isaan beektu jedha. Sanyii irraati kan inni beekamu. Baalarraa asii achi ilaallee toon taane Kiristaanni tokko maal fakkaata? Jireenyi keenya maal fakkaata? Hojiin qulqullummaa nuti hojjennu maal fakkaata kan jedhu waanuma nuti uffannee deemnuuf, waanuma yeroo nuti hundaa mana amantaatti deddeebinuuf, wantoota kanaatiin otoo hin taane waanuma yeroo hundaa abannee barsiisnu, waanuma yeroo hundaa abannee faarfannuuf otoo hin taane hojii nuti hojjennu waan nurraa calaqqisu sanarraati. Hojii gaarummaa, hojii qulqullummaa nurraa calaqqisu sanarraati. Wantoota kanarraati ni beeksisa. Kanaaf jijjiirama akkasiillee nurratti fida jechuu barbaadeetanii jechaadha. Kanaaf yeroo cuubamnu sana bishaan nuti itti cuubamnu suni abboontiin keenya yeroo isaan sirna qiddaasee yookaan immoo sirna cuuphaa sana raawwatan jechaadha. Edda kadhannaa irratti gaggeessanii booda Aab Qidduus, Waldi Qidduus, Manfas Qidduus jedhanii yookaan immoo abbaan qulqulluudha, ilmi qulqulluudha, hafuurri qulqulluudha jedhanii maqaa qulqullummaa waaqayyoo kanaatiin, maqaa Sillaasee kanaatiin yeroo isaan bishaan kana eebbisanii kama qisfat kan jennu yookaan immoo battalumatti akkaataa masila kaasneetiin icciitummaa kana eeggateetu jechaadha. Itoo nuti ija keenyaan ilaallu bishaan suni bishaan kan ture sana haala nuti hin beekneetiin kan yeroo leenginoos kan jennu cinaacha gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waraane bishaan achi keessaa bahee sana jechaadha. Bishaan cinaacha isaa keessa edda dhiigni dhiigee dhume booda bishaan bahee sanatti jijjiirama jechaadha. Bishaan sanaatiin kan inni cuubamnu jechaadha. Kanaaf abbootiin keenya abbaa tokkicha qulqulluu kan ta'e, abbaa tokkicha qulqulluu kan ta'e, ilma tokkicha qulqulluu kan ta'e, hafuura qulqulluu isa tokkichaatiin jedhaniitiin yeroo isaan eebbisan gara sanaatti jijjiirama jechaadha. Kanaaf yeroo sana kan qulqullaa'e, kan eebbifame bishaan sanaatiin yeroo nuti cuubamnu mucummaa Sillaasee sana ni arganna kan jedhu jechaadha. Waan ijatti mul'anne, waan icciitii qabeessa ta'e sana arganna jechuu barbaadeetaniini. Kanaaf akkas jedha Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 6 maal jedha? ከሥጋ የተወለደ ሥጋ ነው ከመንፈስም የተወለደ መንፈስ ነው jedha. Kan foonirraa uumame yookaan foonirraa kan dhalate foonidha. Akkuma nuti fooniin dhalannu jechaadha haadha keenya abbaa keenyarraa. Kan hafuuraan dhalate immoo hafuuradha jedha. Kanaaf hafuurarraa yeroo dhalannu sana yeroo isaan hojii hafuuraa, hojii qulqullummaa, hojii qulqulleessaa sana kadhannoo sana yeroo isaan taasisan hafuuraan dhalanna jechaadha waaqarraati. Dura fooniin haadha keenyarraa dhalannee turre yoo ta'e amma immoo hafuuraan yeroo cuubamnu immoo Sillaaseerraati yookaan immoo waaqarraati dhalannaa jechaadha. Kanaaf ragootiin baay'een kan isaan ibsan jechaadha. Fakkeenyaaf yeroo cuubamnee booda immoo maal hojjennaa kan jedhu gara fuulduraatti ni ilaalla. Garuu edda cuubamnee booda cuubamuutti aansee meerooniitti fufa jechaadha. Meeroonii dibata qulqulluu sana ni dibanna jechaadha. Icciitii meeroon kan jennu sana ni dibanna. Edda meerooniin sun ta'ee booda immoo ni qorromna jechaadha. Yookaan immoo dhiiga saffuu isaa ni fudhanna jechaadha. Kanaaf akkas jedha Yohaannis tokkoffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 irraati maal jedha? የሚመሰክሩት መንፈሱና ውሃው ደሙም ሶስት ናቸውና ሶስቱም አንድ ናቸው ጀ ወልራ አደም ባህድ ይቻል ከናፍ የሮ ባይ ዳይማ የሮ ክርስቲና ካዝኖ ካንሞ ሙጭማ Sillaase አከርገታን የሮ ጎኑ ማልጎና እደጩ በበኒ ቦዳ ዲባተ ቁልቁሉ ሰነ ሜሮኒቲን እንዲበሙ ሰነ ቦደሞ ዲገሳ ፎንሳ ቁርባና ከንጀኑ ኒቆሮ ይቻል ዲገሳ ፎንሳ ኒሙፍዳቶ ይቻል ከናፍ ቦደለም ጀሬን ኩኑን ሰደንሳኒ ረጋዳ ይቻል Afuurri kan nuti arganne sana bishaanichi uhaa'u damuun afuurri kan jennu sababa
qulqulluu dibata sanaatiin kan nuti argannu jechaadha. Bishaanichi sun kan nuti cuubamne sana jechaadha. Damuum kan nuti nyaanne kan nuti dhugne jechaadha. Dhiiga foonsaa suni እነዚህ ሶስቱ ናቸው የሚመሰክሩት ምስክሮች የሚሆኑት warreen ragaa ba'an warra kana jechaadha. Isaanis sadan isaaniiyyuu tokkodha addan bahanii jedha. ሶስቱም አንድ ናቸው. sadan isaaniiyyuu tokkodha. siriyyuu addan bahanii jechaadha. haa ta'uuti garuu yeroo cuubamnu kana maaltu ta'a laata? Yookaan edda cuubamnee booda immoo maaltu ta'a laata? Kan jedhu erga qulqullicha Phaawulos gara Roomeetti erge boqonnaa 6 lakkoofsa 3 amma 4 yoo dubbisne jecha tokko arganna. የተጠመቅንም ሁላችን ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ እንደተጠመቅን አታውቁምን? jedha jecha ammas siiqeen iddoo barbaachisaa ta'e saniin dubbisa. ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀበርን jedha. warreen cuubamne hundi keenya akka inni du'e awwaalame yeroo cuubamnu jechaadha. Yeroo cuubamnu yeroo lumni bishaan sana keessa gadi nu seesisu akka gooftaa Yesuus Kiristoos du'e inni boolla keessatti awwaalameeti jechaadha. Yeroo baanu immoo yeroo bishaan sana keessa asii ol baanu immoo akkaataa inni du'a keessaatti ol du'a sana mo'atee ka'e jechaadha. Kanaaf akkas jedha warreen cuubamne hundi keenya du'a isaatiin tokko akka taane hin beektanii mooree kanaaf immoo akka cuubamne hin beektaniiti. Kanaaf warreen du'a isaatiin wal fakkaanne kana cuubamuu keenyaatiin wal fakkaanne kana isa wajjiniin wal simanneerra, isa deeggarreerra, gooftaa Yesuus Kiristoositiin gargaarreerra. Kanaaf immoo akkuma inni cuubamee ba'e sanas nutis du'a mo'anneetiin ni kaana. Akkuma inni du'a mo'atee ka'e sana nutis du'a mo'anneetiin ni kaana jedheetiin ni barsiisa jechaadha. Kanaaf kan nuti cuubbaa kana raawwannu fakkeenya isuma ammaa kana Roomee boqonnaa 6 lakkoofsa 5 amma 8 yoo isin dubbise irra deebi'ee isin dubbisuu barbaadetaniin በጥምቀት ከጌታ ሞት ጋር አንድ የመሆናችንና በትንሣኤውም የመተባበራችን ትርጉም ምን እንደሆነ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ያስረዳናል። እንዲህ ብሎ ነው ያስረዳን። አከዚህ ላይ ነው በርሲሴ ይቻዳ ሞቱንም በሚመስል ሞት ከእርሱ ጋር ከተባበር ትንሣኤውንም በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ዱአሳ ፈካችሁ አኩመ ጩበምኔ ቢሻን ኬሳ ከገዲሴኔ ከናፍ ከኡምሳ ሳፈካችሁ ሞ የሮ ጩበምኔ በወደ ቢሻን ሰነ ኬሳ አሲኦል ካነ ይቻዳ ትንሣኤውንም በሚመስል ትንሣኤ ደግሞ ከእርሱ ጋር እንተባበራለን። ከእንግዲህ ወዲያ ለኃጢአት እንዳንገዛ የኃጢአት ሥጋ ይሻር ዘንድ አረገው ሰዋችንን ሰውነታችንን ከእርሱ ጋር እንደተሰቀለ እናውቃለን። kana booda cubbuutiin qabamuun ni barbaachisu. Cuubamneerra waan ta'eef mucuma Sillaasee arganneerra waan ta'eef addunyaarraa adda baaneerra jechuu isaati. እንደተሰቀለ እናውቃለን። የሞተስ ከኃጢአቱ ጸድቋል። kan gooftaa Yesuus Kiristoos du'e wajjin du'e sunis cubburraati bilisa ba'eera. ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር ከሞትን ከእርሱ ጋር ደግሞ በሕይወት እንድንኖር እናምናለን። ሀተው ገሩ kan gooftaa Yesuus Kiristoos wajjin duune sun yeroo cuubamnu san akka inni du'e fakkaanne kan cuubamne suni amma immoo akkuma inni du'a sana keessaa boolla diigee mo'atee ka'e jiraate jechaadha. Nutis immoo jireenya akka jiraannu abdii ni qabaanna jedha gaggabaabsuuf na yaala. haa ta'uti garuu akkuma amma kaafne namoonni yeroo baay'ee wal maku jechaadha. Yoo amanne malee cuubamuun hin barbaachisu. Kanaaf dura amanuu qabna kan jedhu sun ka'uun yeroo baay'ee yeroo tokko tokko namoota gidduutti ni ka'a jechaadha. haa ta'uti garuu kitaabotii baay'ee irratti kan nuti arginu gooftaa Yesuus Kiristoosis kan inni barsiise yookaan immoo kan inni labse maalanni የሰው ልጅ ካልተጠመቀ ሁለተኛ ካልተወለደ ከስጋና ከመንፈስና ከውሃ ካልተወለደ ቢሻኒፊ አፉረራ ይወዳለተ መለ ናምኒ ጀ ነመ ጀቹን ዳኢማዳ ነመ ጉዳዳ ደርገጌሰዳ ኩን ጃርቲዳ ጃርሰዳ እንጀን ኡምሪቲ ያደንባዝ ነመ ካኒ ጀ ነመ ጀቻል አከስማስ ሞ የሮባኤ ቁልቁሉ ጳውሎስ ፋ የሮ ጩባኒ fakkeenyaaf Liidiyaa fa'aa kan jennu kana jechaadha. Yeroo cuubanii hojii dura jirtu sana keessaati gara qulqullummaatti gara hojii hafuuratti yeroo deebisanii atii fi maatiin kee kootu cuubamiidha kan isaan jedhan. Atiif maatiin kee cuubami. Maatii jechaan daa'ima hin jedhu ijoolleedha nama guddaadha abbaa dhiira yookaan dubara dhalaa hin jedhu jechaadha. Hunduma jechaadha. Kanaafiyyuu beeknee cuubamuun barbaachisaa utuma ta'uyyuu
hamma beeknutti yoo lubbuun keenya dabee immoo maal gochuu nurra jiraata. Kanaaf dirqama yoo cuubamne malee immoo fayyuun waan dura hin jiraanneef manni amantaa keenya seera kana tumteetu namni kamiyyuu edda dhalateeti dhiirri gaafa guyyaa 40 dubartiin immoo gaafa guyyaa 80 ni cuubamte jechaadha. Kuni guutummaa guutuutti yoo ta'uu baatellee waan muraasa waa'ee cuuphaa kan mirkaneessu jechaadha. Gara kutaa lammaffaatti immoo yeroo biraa kan itti deemnee ilaallu ni ta'a jechaadha. Kan nu barsiisee kan nu gorsee maqaa keenyaa kan ulfaate nuuf haa ta'u.